Tole barattoota nagaa saniif hawaayatu akka mooltaan nagaa keessanii miti egaa baga nagaa keessan taatanii barreeffamaan eeggadda siniif erge sanaa viidiyoon irra siniif ergu wajjin wal bukkee qabdanii ilaaltu siniin jedheera. Ammas viidiyoo kana egaa ilaaltan barreeffamaan eeggadda siniif erge daftara keessan gubbaatti barreeffattan sana wajjin wal bukkee qabdanii ilaaltu jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokkorra kan jiru maadha jechuudha. Ma fi qubee haadhaa jechuudha. Ma ida'uu naa walitti walqixaa manaa argannaa jechuudha. Mana egaa maa naa qubee maa fi naa walitti gaafa fidanne jecha mana jedhu argannaa jechuudha. Egaa kuni dubbifamaan sagaleen qabu dubbachiiftuu haa fi akkasumas naan sagaleen qabu dubbachiiftuu haa waliin jechuudha. Kanaaf maa jennee asitti immoo naa jennee walitti immoo gaafannee barreessinu immoo mana jennee jechuudha. Akkasumas immoo buu ida'uu naa walqixaa maalloo kennaa buu fi naan buna. Kanaaf buna jenneetu dubbifnaa jechuudha. Sagalee buu fi sagalee naa irraati jecha buna jedhu arganne jechuudha. Kanaaf haalota kanaatiin jechoota ijaarraa jechuudha. Kun lakkoofsa lammataarra kan jirudha. Kun immoo lakkoofsa tokkoffaarra kan jiru mana jennee lammataarra kan jiru immoo buna jennee jechuudha. Lakkoofsa sadiirra kan jiru immoo jechuudha. Lakkoofsa sadiirra kan jiru immoo lafa jedhee jira. Laa ida'uu faa walqixa maalluuf kennaa lafa laa faa lafa akka kanattiin waan barbaannu sana argannaa jechuudha. Lakkoofsa afurirra kan jiru immoo laafaa jedha. Laafaa laa ida'uu faa laa faa walqixa laafaa lafa garaagarummaa salaala lafa laafaa asitti kan maaltu dheerattee dubbachiiftuu lama waan taateef sagalee dheeraa qabaatu jechuudha. Asitti gaa isin barsiiseera baabee keessatti gizee dubbachiiftuu lama ta'u in dheerata jechuudha. Kanaaf laafaa arrabni keenya laafaa lafa immoo gaafa jennu gabaabsinee lafa jennu. Laafaa gaafa jennu immoo sagaleen keenya akkasitti dheerataa jechuudha. Lakkoofsa shanirra kan jiru immoo boonaa jedha. Boonaa boo ida'uu naa walqixa boonaa laalaa kunis hin dheerataa jechuudha. Gaafa waanuma dubbannu sana barreessinaa jechuudha. Boonaa boo sagalee naa boonaa haala kanaan jechoota baay'ee ijaaruu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa ja'affaarra kan jiru immoo ida'uu lee walqixa eelee
dhiifama eelee walqixa maal arganne eelee lee walqixa eelee evidence toshinooch kun isaan sagalee dheeraa qaba eelee lakkoofsa torbaffaarra kan jiru abbaa jedha jechuudha jechi sun abbaa ab jenneetu ida'uu baa inni irratti baan jechuudha ammas dubbachiiftuu qubee baa beessa sagalee dheeraa qaban keessaan baafachaa jira jechuudha ammas kana ammoo jechuudha fakkeenyaaf warra lama qaban isaan kanaa jechuudha innaa walitti abbaa kanaaf jecha sagalee ab jedhuu fi sagalee baa jedhurraa abbaa iddoo baa kanatti arrabni keenya hin jabaate jechuudha afaan keenya walitti cufameetu abbaa lakkoofsa 8ffaa fi inni dhumaanirra kan jiru immoo lakkoofsa 8ffaarra kan jiru immoo guddaa jedha jechuudha gud jenneetu ida'uu daa walqixa guddaa asitti ammas arrabni keenya walitti jedhe hin jabaata jechuudha jabaachuu isaa ibsa jechuudha iddoo kanatti immoo dubbifamaan lama iddoo ta'etti immoo kanaaf haala kanaan jechoota baay'ee jaalladhu dandeessu akkanattiin dubbifadhaa jabaadhaa waaqessu wajjin naa ta'uudha deddeebi'uudhaan jechoota kan biraa isin immoo jechoota kan biraa ijaara maqaa namaa maqaa keessaffaa maqaa obbolaa keessaniifaa waan akkasii kana barreessaa turte gaarii